Ashamaa harka fuunee hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo sababa qeensi keenya nurraa cacca'uufis akkasumas akkaataa itti kunuunsinu xiqqeessee isiniif ibsuuf dhufeera. Na waliin waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Tiyyaatiif haaraa yoo taatan mallattoo subscribe kan jettu subscribe gochuudhaan mallattoo notification xiqqoo hin dagatinaa isiniin jedha. Namni hunduu qeensa bareedaa akka qabaatu ni barbaada. Qeensa salphumatti caccabuu fi akkasumas babbaqaquu miidhagina qeensa keenya ni hir'isa jechuudha. Akkasumas lallaafaa fi caccabaa akkasumas salphumatti kan baqaqu qeensi warra dubartootaafis dhiiraafis kan mudatudha. Rakkoo keenya lamaaniiti jechuudha. Sababa qeensi ittiin caccabu qeensi keenya ittiin caccabuun keessaa muraasa haa laallu. Tokkoffaan yeroo dheeraa fi qalamii qeensaa fayyadamuudha. Yeroo baay'ee qalamii qeensaa kan dibannu yoo ta'e qeensi keenya isa gubbaa qilleensa galchuu fi baasuu waan hin dandeenyeef humna akka hin qabaannee fi salphumatti akka caccabu taasisa jechuudha. Dabalataan immoo ni gurraachata. Akkasumas halluu uumama isaa adii kan ta'e ni dhaabaa jechuudha. Lammaffaan immoo bishaan hojii wal qabateeti. Bishaan keessa sababa hojiif yeroo baay'ee kan dabarsinu yoo ta'e fayyummaa qeensa keenyaatiif wantoota barbaachisan ta'an halluu uumamaa isaa waan dhabuuf ni babbaqaqa ni caccaba. Akkasumas keemikaalota garaagaraan saaxilamudha. Keemikaalota qulqullina ittiin eeggatan fakkeenya kan akka barakiinaa, diitoolii fi kan keemikaalota uffataatti miicanii fi diiterjentii adda addaa qeensi keenya akka haphatuu fi caccabu taasisaa jechuudha. Kan biraa qalamii qeensaa kan ittiin dibanne kan gadhiisifnu itti fayyadamnu san dhangala'aasan jechuudha. Suni wantoota qeensa miidhan waan of keessaa qabuuf yeroo mara osoo itti fayyadamuu baannee bareedaadha. Raffaan immoo hanqina bishaanii qaama keenya keessa. Hanqinni bishaanii yoo jiraate yookaan immoo bishaan gahaa yoo dhuguu baanne qaama keenya maraafuu bishaan barbaachisaadha. Akkuma qaama keenya maraafuu bishaan barbaachisaa akka ta'etti qeensa keenyaafis bishaan barbaachisaadha. Bishaan yoo dhuguu baanne qeensi keenya akkuma salphaatti akka baqaquu fi goggogu ni mudata jechuudha. Sadaffaan immoo haala qilleensaa ho'aa yookaan gogaa ta'e. Ho'aa yeroo baay'atutti bishaan qaama keenya keessa jiru sababa fuuraatiin dafee waan bahuuf qeensi keenya gogiinsaan waan mudatuuf ni caccaba. Shanaffaan immoo hir'ina nyaataa fi balaawwan adda addaan dhukkuboota garaagaraatiin sababa infekshinii gogaa fi qeensi baqaquu yookaan caccabu yoo jiraate baay'ee namatti mijatu jechaadha. Nu dhoorgaa akka nutti mijanne garuu rakkina kana salphumatti mana keenya keessatti kunuunsuun qeensa keenya akka hin caccabnee fi akka jabaatu gochuun ni danda'ama. Inni tokkoffaa coconut oilidha. Coconut oil uumamaan qeensa halluu isaa dhabe wantoota isa barbaachisu hunda ni kennaa fi coconut oil keessatti kan argamu saturated food qeensa keenya laaffisuuf akka danda'udha. Akkasumas infekshinoota garaagaraa akka hin saaxilamneef nu dhoorgaa. Haalli itti fayyadamiinsi isaas coconut oil xiqqoo ho'isanii harka qeensa lachuu irratti godhuudhaan daqiiqaa 5 maasaajii gochuu. Kana gochuun seeloonni dhiiga keenya naannoo qeensa keenya akka eda'uuf gochuudhaan qeensi keenya akka fayya qabeessa ta'u taasisa. Mala kana guyyaan yeroo tokko torbaaniif gochuun qeensa hin caccabne gochuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo tea tree oilidha. Tea tree oil qeensa caccabuu yaaluuf ni gargaara. Keessattuu rakkoon kun fangasii fi infekshinii yoo uumame kan ta'e tea tree oil keessatti antibakteeriyaa infekshinoota ni dhoorga. Halluu isaa kan bade yaaluufis filatamaadha jechuudha. Haalli itti fayyadamiinsi isaa tea tree oil xiqqoo fuudhuudhaan qeensa irra dibuun suuta jechuudhaan maasaajii gochuu. Sanaan booda daqiiqaa 10 tursiisnee dhiqachuu. Sanaan booda looshinii ta'e kireemii qabnu dibachuudha jechuudha. Haala kanaan guyyaatti al tokko ji'a tokkoof gochuudhaan qeensa fayya qabeessaa fi bareedaa akka qabnu taasisaa jechuudha.
Inni kan biraa immoo loomii fi zayita zayituunaadha. Qeensa caccaboo akka hin caccabne jabaataa akka ta'u zayita zayituunaa fi loomii filatamaadha. Akkasumas qeensa cululuquu fi adii akka ta'u taasisaa jechuudha. Haalli fayyadamiinsaas maankiyaa tokko cuunfaa loomii fi maankiyaa 3 zayita zayituunaa walitti makuudhaan sanaan booda ho'isu. Akka seegan gooneen booda gar'o'een booda harka qeensa keenya jechuudha dibachuu akkasumatti rafanii ganama dhiqachuudha. Kana torbaaniin al 3 gochuun qeensa hin caccabnee fi adii gochuu ni dandeenya. Kan biraa immoo baaziliinii yookiin qabaatii fufurdaa naannoo qeensa keenyaatitti jiidhinsa akka jiraatuuf guyyaa guyyaan dibatu. Biraa ammoo saamunoota dhangala'aa ta'es kan alkoolirraa hojjetaman saamunoota harkaa qeensa waan goggoosuuf osoo baay'isanii fayyadamuu baatanii bareedaadha. Akkasumas qalamii qeensaa yeroo muraasa dibatu dhiisuudhaan akka qeensi keenya qilleensa argatu godha. Harka keessaniif qeensa keessan keemikaalota irraa bilisa gochuuf guantii pilaastikii godhachuu hin dagatinaadha. Kan biraa ammootu artificialota kan ta'anii kan amanii jiranii kan qeensa babbareechisan jechuudha. Isa yeroo baay'isanii godhachuu dhiisuudha. Tokko inni infekshinii uumuu waan danda'uuf isas baay'istanii ofirra hin tursiisinaa. Akkasumas harka keessan akka viitamiin D argatuuf aduu jala qabuudhaan viitamiin D argachiisuu ni dandeessu. Akka qeensi keessan jabaatee bareedu isiniif ta'a jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Gaafis ta'es wantoota biraa kan qabadan maal akka isiniif fiduu yoo barbaadan karaa commentii jalaatiin naaf beeksisaa. Kanarraa kana fakkaata. Yoo jaallattan like gochuu hin dagatina jechuudha irra deemuudhaan hanga viidiyoolee biraatti wal arginutti nagaan naaf tura.